Bagada miidhaginaafis tahee akkasuma mootuyyuu aadaa kenna viidiyoo kallattii ijatee sana hojjechuudhaan kuno qarshiin isaa 500 qofa jabinni isaa miliyoona 5 dhugaa rabbii faayidaan isaa illee qarshiin isaa madaalahaa tahe yookiin ammoo qaala'insa hin qabne jireenya keenya keessatti firdii yookiin dirqama tahe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkafuuni Oromoo kiyya guutu dara jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodini har'a dhaamsallee qaba gatii meeshaa tokko tokkootiin isin agarsiisa. Meeshaan xiqqaadha. Tokkoffaa irratti kan ani isin hubachiisuu barbaadu isinii abbaa gadaati. Firii 12 baay'ee baasee isin agarsiisuu hin barbaadu. Ishee tana isheen tun ammotuyyuu firiin 12 walirratti kan bitamteen qarshiinis kumateen qarshii Itiyoophiyaa 1,500 sirriitti naa hubadha. 1,500 kana jechuun kiyya firiin 12 ishee tun rakabootii abbaa gadaa isa guddaa tahe qarshii 2,000. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya rakabootii kana booda deebi'eetti isinii hima. Kanaafi waa'ee rakabootii abbaa gadaa kana meeshaaleen inni qabu kajabanaa ni qaba. Akkasuma akka hixaanaa ni qaba. Akkasuma saarbiisii yookiin ammotuyyuu kan buna irra keettanii namaaf itti hiixattan ni qaba. Isa kana jechuudha. Obsaan viidiyoo na dhageeffadha. Rakabootii kanarra waan dubbadhutu jira waan baay'ee hedduu miidhagaadha. Akkasuma ammotuyyuu akka maandajaatitti ka hixaanaa tarii ammotuyyuu ta'uu mala. Asiin durallee beeku isiniin jedhee jira. Ka girgir maandajaa jechuuf maandajaan gahu hundi isaatuyyuu hundaafuyyuu mee rakabootii kana duubarratti itti deebina. Isin viidiyoon kun isin fayyada of jalan dabarsinaa caqasa. Itti aansuun ammotuyyuu burcuqqoo jechuudha. Bifa cuquliisa taate bifa manaaf gocha bifa azraqa yookiin cuquliisa taate ni qabna. Qarshiin hangaafsanis ittiin bite qarshii 1,800 har'a immoo 2,300 galtee jirti. Diizaayiniin isiin dhufte hedduudha. Kalariin isiin dhuftellee hedduudha. Itti aansuun ammotuyyuu khallaaxaa bishaanii yookiin kashaayii namoonni hedduu jedhaniini isa kana qabaa. Meeshaan isaa as keessa jira. Akkuma gaafa kaanii isa tokkoffaa tahe kan fuune qarshiin inni ittiin bitame 2,300 isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya dabalaa deemaa wanni martuyyuu meeshaa amma fedha isuma tahe. Itti aansuun obboleettiin tiyya kan isiin qabdu qonnaa fi safeedii akkasuma ammotuyyuu masoobii buddeenaa masoobii daabboonii qabdi. Hunda isaa gatii isinitti himee jira. Gatiin isaa garaagarummaa akka viidiyoo dheengaddaatiin hin qabu. Namni meeshaa hodhaa hin argine dheengadda viidiyoo dheengaddaa dhaqaatii ilaala. Itti aansuun ammotuyyuu wanti obboleettiin tiyya qabdu tokko isaatiin ka'ee isinitti agarsiisa. Masoobii qabdi isiniin jedhe masoobii buddeenaati qarshii 3,000. Itti aansuun ammotuyyuu masoobii daabboo qabdi qarshii 2,500 isiini hunda isaatu tokkoon hubadha. Kunillee akkasuma immoo gatiin isaa hundi isaa YouTube kiyyarra ni jira. Tokko qabdi. Itti aansitee obboleettiin tiyya ammotuyyuu tan qabdu baaldiin kun abbaa litira 40ti. Isa lama qabdi litira 40 isa lama qabdi kun litira 80 jechuudha. Itti aansuun ammotuyyuu kan isiin qabdu baaldii abbaa litira 50ti. Ammas itti aansitee baaldii abbama litira 50 qabdi. Litira 50 isa lamaa fi akkasuma ammotuyyuu litira 40 isa lama qabdi jechuudha. Hubadha 40 litira 80 50 litira 100 walumaa galatti bishaan litira 100 fi 80 isinii fuudhaa isiniin jedha. Itti aansitee obboleettiin tiyyatuun wanni isiin qabdu saafaadha. Saafaan kunniin baay'ee guddaa kan ta'ee fi bifa barmeeliitiin jechuudha. Irra jallee isin agarsiisaa jira. Sirriitti isin hubachiisuu waan barbaadee fi saafadhaan kunniin jechuudha. Qarshiin isaa baay'ee rakasa garuu faayidaan isaas tahee bu'aan isaa akkasuma immoo jabinna isaa hedduu jajjabaa kan tahee fi kunuu haalaan margitanii irra dhaabadhe namoonni jechuudha hin dandeenye keessa dhaabatanii miicuu danda'anii dhiirris tahee shamarris lamaan isaatu yoo walirratti qarshii rakasaati 500 jechuudha. Meeshaa hedduu guddaa tahee akka barmeelii garuu qarshiin isaa rakasa ta'e kan illee irra jallee isin agarsiisa. Viidiyoo kallattii ijatee sana hojjechuudhaan kunoo qarshiin isaa 500 qofa jabinni isaa miliyoona 5 dhugaa rabbii faayidaan isaa illee 1,500 isiniin jedha. Namni kun akka isin hin darbine argitanii barmeelidha jechuu ni dandeettanii. Furdinni isaa illee yoo ta'e kun asitti biyya keessatti oomishaman fakkaate sanii fi qarshii 500 walirratti inni lamaan qarshii 1,000 akkasuma ammotuyyuu kunillee 500 walirratti 2,000 isaa baay'ee rakasa meeshaaleen kunni garuu faayidaan isaa qarshii isaa caalaa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee warree fi rakabootii abbaa gadaa sanitti deebi'ee waan isinii himutu jira. Namoonni rakabootii abbaa gadaa bitatan
Rakabootiin abbaa gadaa miidhaginaafis ta'e bareedinaaf akkasuma ammoo aadaa keenya calaqqisiisuuf illee ta'e hedduu miidhagaadha, hedduu bareedaadha. Meeshaaleen kuni obboleettiitii hasaasa deemtu akka deemi qabdi. Kun ammoo ka haadha biraatii isiniin jedha, kan nama biraatii. Meeshaan wal keessa kan nama baay'ee waan ta'eef akka wal isin harkaan dhoowine amma sammuutu iyyuu meeshaan obboleettiin tiyyatuun qabdu kallaaxaa qabdi. Baalee roobee deemaa meeshaan kuni kallaaxaa qabdi. Kallaaxaan kun isa baay'ee tokkoffaa ta'ee akkasuma ammoo bareedaadha. Qarshiin inni ittiin bitame kallaaxaan kun isa tokkoffaa fi baay'ee bareedaa ta'ee qarshii 6,000 himatanii 3,000 ni jira, 4,500 ni jira. Kana kennaniin qarshii 5,500 meeshaalee hedduu waan irraa bitee fi rakabootii dimlaayitii bitee burcuqqoodhaan adda addaa waan biteef jecha hundarratti ilaalanii dhugaa rabbii dubbachuuf banuu hin barbaanne meeshaa inni qabu asitti isin agarsiisa kaameraa taasiise ishigii kana banuun feene meeshaan kun baalee roobee deema waan ta'eef tokkoffaa irratti wanni inni qabu asitti argitan jihaaza isaati isin martuu yuuni beeytanii jihaaza isaa jechuudha jihaaza kallaaxaati itti aansee kallaaxaa gizaazaa qaba itti aansuun kallaaxaa maayikaa qaba itti aansuun mooyyee bunaa katumtu qaba meeshaalee 4 qaba jechuudha jihaaza malee 3 qaba kallaaxaa asiiraa dhedheeraa 2 qaba isinii galee jookii ammoo katumaa tokko qaba isiniin jedha kanaafi kunoo suuraa asitti illee guddisee isiniif agarsiisa kunoo ija keessanii ilaala kallaaxaan tokko gizaazaa tokko maayikaadha tokko ammoo kawaan adda addaa goggogaa tumuudha qarshiin isaa guutuun kana mee rakabootii abbaa gadaa irraa waa isin haa jedhu rakabootiin abbaa gadaa miidhaginaafis ta'e akkasuma aadaa keenya calaqqisiisuuf hedduu baay'ee namatti tola nama gammachiisa akkasuma ammoo meeshaa isaa irraa ka dubbachuu isin barbaade akka suuraa isin ilaaltan kanaa miti hedduu meeshaan isaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa sadaffaa jira wanni ani isin dhaamuu barbaadu rakabootii kana addaan baastanii meeshaa isa tokkoffaa ta'e akka bitattan barbaada sayyoo hin taane ammoo baay'ee forjidii isin jalaa taha kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qarshiin isaallee akkuma garaagarummaa qabuuni garagara itti aansuun ammoo rakabootii kana anarraa bitattanii abbaa feetanirraa yoo bitattani meeshaa isa tokkoffaa ta'e rakabootii kana bitadhaa isiniin jedha sarviisii isas ta'e akkasuma ammoo meeshaan isaa hundi isaatu aslii tahuu qaba hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya namoonni rakabootii abbaa gadaa barbaadan haala kanaan sirriitti akka ifa godhattan barbaada namoonni hedduun jechuu tokkoffaan hin jiru lammaffaan hin jiru jechuu malanii sadarkaa qabaa rakabootiin abbaa gadaa inni sadaffaan sadarkaan gadaanu tokko fi lammaffaan kaartoonii ma isiniin jedha komborsaatoo irraa dalagama kun ammoo hedduu mukarraa qalamii dibanii ammoo ka itti laxxafan tullee jira kanaaf hunda isaatu guyyaa biraa addaan isiniif baasa warri bitachuu eddan qofti share subscribe gochuun hiriyoota keessaniilee viidiyoo laayik godha haala kanaan jechuudha viidiyoo isinii hojjedhee isin gammachiisuuf hanga danda'ee yaalaa jira gabayaa galee akkasuma immoo yeroo meeshaa namaa fi haga takka takka ani garuu irra caalaa jechuudha viidiyoo osoo hin mariin yookiin hin waraabin yoo meeshaa ergutu irra caala jechuudha haala natti mijatu yookiin yeroo naaf hin qusatamu isiniin jedha kanaaf isin jaaladha warri jabaadhunaan jettan hundi keessan naa galatooma isintu rabbii gaditti na jabeessi alhamdulillaahi ba'ada rabbii naaf jiraadha laayik godha horaa bulaa nagaatti fayyaan faaya oromoo